Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Qophiin teessan haalaan bareedduudha. Wanni nurraa irreeftan guddoon yeroodha. Qophiin akkanatti mi'ooyitu gaariin tun daqiiqaa muraasa keessatti nu jalaa dhumti. Osoo yeroo itti nuuf dabaltanii haalaan irraa gammanna jechaa gama iyyannootti jaattiin ca'a. Dureeko yeroo fi akkaataa yaanni keessatti si baruu kootti garuu bara koo guutuutti akkan gammadee jiraadhu ta'eera. Dureeko wal baruu fi wal jaalachuun keenya namoota baay'eedhaaf hibboof gaaffii akka ta'u nan beeka. Anaafis akkasuma atis akkasitti yaaduun ooltu garuu waan Rabbi tokkichi fedhe waan ta'eef ogummaa isaatiin kan walitti nu fide ogummaa isaatiin wal wajjin akka nu jiraachisan kadhadha. Namoota hedduudhaaf qoosaa yookiin tapha fakkaachuu mala yoo akka qoosaatti yookiin akka taphaattis ilaalame anaanoomaan ajaa'ibu. Sababiin isaas waanuma qoosaa waan fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf amma eenyutu aniifati karaa feesbuukii wal barree wal jaallanne amma kanaaf walii taane jedhee yaada. Yeroo kootti dabarfachuuf yeroo mukaa'u itti bashannanuuf malee nama garaa kootii karaa feesbuukii nan argadha jedhee tasa yaadeen beeku. Ajaa'iba garuu gaafa jalqaba nagaa wal gaafanne lafa ani jiru na gaafannaan ani isa dhugaa sitti himi. Achii boodas atis waa'ee keenatti nu eegalte. Dhugaa haa ta'u soba garuu hedduu sin jaalladha naan jette. Yeroo nagaatti naan jettu ani kolfanna qaba. Sababiin isaas namoota hedduutu karaa feesbuukii sin jaalladha waliin jechaa oolla waan ta'eef ani garuu sin jaalladha sin jechuu humnan dhabe. Waan ana sitti qoosu waan natti fakkaateef gaaf tokko wal barree ijaan wal argine waliin haasofna jedhee abjuu koottiyyuu yaadeen hin beeku. Booddee hiriyyaan keenya cime. Atis gaafa onlaayinii irraa na dhabdu ergaa naaf barreessita. Gaafa ani seenu nan argan ture. Maal taateedha har'a baddee si waliin haasa'uu yaadeera si hawweera jettee naaf barreessita. Anis onlaayinii si arguu baadhus siifan barreessa. Yeroo ati akka suura koo argitee na jaallattu natti himte waan qoostu natti fakkaate sittan qoosan ture. Lafa ati jirtu dhufeen si laala gaafa ati naan jettu maal nama kanati jedheetu mun kolfee dhiise. Lafa ani jiru sitti himnaan nan yaadadha. Guyyaansaa gaafa sanbataa waaree booda yeroo ati magaalaa Bishooftuu geessee naa bilbilte. Magaalaa Bishooftuu gaheera naannoo kam jirtaa? Yeroo ati naan jettu ganda ani keessa jiruun sitti hime. Atis amma lafa ani jiru na gaggaafachaa dhufte bakka akkasiin jira koottu yeroo ati naan jettu mucaan kun maaliif qoosaa jedheetu mun kolfee dhiise. Achii booddee bilbilte lafa akkasiin jira maaf na dhaabdaa yeroo ati naan jettu maalumaafu riyaa koo waliin magaalaa deemee waanan bashannanuu barbaade achumaan si laala jedheen deeme. Yeroon ani deemu dhuguma kiloomeetirii hanga sana kaattee murtee magaalaa Bishooftuu jirta. Na ajaa'ibe gowwaas natti fakkaatte garraamis natti fakkaatte. Yeroodhaaf waan siin jedhuun beeku nagaa si gaafadhe shayii waliin dhugne waan sitti dhee siree qabattee bultee akka ganama deemtu haala sii mijeesseen gargar baane. Erga na laaltee booddee immoo caalaatti akka na jaallatte natti himte. Ani garuu hamma naas hin amanne haala akkasiitti sirraa adda bahuun si miidhuu waan natti fakkaate fafakkeessuuf jedheetan akka ati hin mufanne nagaa si gaafachaan ture. Booddee garuu garraamummaan kee tolli kee gaarummaa kee fi arjummaan kee na mo'ate. Duree ati nama tokko miti nama gaarii nama namaaf yaadu akkan jedhee siif ibsuu hin qabu. Walumaa galatti nama ani umurii koo guutuu barbaachaan ture kanan akka tasaa argadhe da'ati. Kanaaf oolee bulee si jaalachuun jalqabe. Booddee jaalalli kee natti cimnaan lafa ati jirtu dhufee si arguufan dirqame. Ati otuu nan argin na barbaacha dhufte ani immoo ergan si argee haala kee hubadhe booddee si jaaladhee si barbaachan dhufe. Rabbi haa galatu amma waan gaarii keessa jira akkasumatti fiixaan akka nu baasu waaqayyoo nan kadhadha. Namoonni baay'een waa'ee walitti dhufeenya keenyaa waan baay'ee jechuu danda'u. Anaaf kun dhimma miti. Yeroo hundaa si jaalachaan jiraadhu fayyaa naaf ta'e jaalallee kee jiitu magaalaa Bishooftuu jaalallee kootiif dureessaa bayyanee magaalaa Mattuu Oromiyaa Iluu Abbaa Boor irraa kan amma Adaamaatti argamtu. Kabajamoo hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya siin dhawwanne nagaaf jaalala tokkummaan bakka jirtan hundumaatti siniif haa ta'u. Xalayyaa mi'ooftuu jaalala kana kan siniif hin dubbise ana gammachiisa shoomitii. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa siniin jechaa hanga qophii keenya sattaanutti wal arginutti horaa bulaa.